Tulakkan jirtu nagaadhaa jecha har'aa of eeggannoo lama qaamamoota madaanii kan taatan hundaaf akkasiin gootanii dhufe. Inni tokkoffaa wanta isin gochuu hin qabne Itoophiyaadhaa haala seera qabeessa ta'een gara biyya Arabaa dhuftanii kaatanii garuu immoo asiitii eejensii seera qabeessa ta'e yeroo itti hin jiraannetu jira. Akkasumaan dallaalota ayyaree irratti hojjetantu isin fuudhee gara mana madaanii isin geessa. Yeroo kana maal gochuu hin qabdanii mana jijjiirrachuu hin qabdanii jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee ijoolleen waggaa ta'anii waggaa lama ta'anii qaamaan kan isaaniif hin hojjetamin turu maalni sababi isaa mana jijjiirra nagaata jedhan madaamoliin geessanii eessa kaa'uuni yookaan Ijiptii eejensii warra biyya alaa warra kan baangaalis ta'uu danda'a maktaba isaanii geessanii isin gurguratanii nama gara biraa fidatanii dhufu. Rakkoon qabu isin geessa maktaba jedhu. Jarri sun immoo waliigalteedhaan birrii guddaa isin irratti fudhatanii mana tokko isin gashu. Yeroo mana haaraa galtanii iqaamaan isiniin hojjetamu jechuudha. Maaliif yeroo jedhamu maqaa isaaniidhaan Itoophiyaadhaa hin dhufne waan isaan gaafachiisu hin jiru. Isheen sun takkaama isin haqxe kaansel isin goote gara biraa fudhattee galteetti. Kanaaf yoo isinii danda'ame obsitanii dhuma achi hojjechuu qabdu. Yoo mana dura deemtaniiti immoo waraqaan isiniif hin hojjetamne bilbiltanii imbaasiis yoo ta'e poolisiis leebar ofiisis iqaamaa ala nu hojjechiisti jettanii yoo bilbiltan seeraan illee himachuu dandeessu isaan adabsiisuu dandeessu. Warra lammaffaa garuu rakkoodha. Isin kara lama miidhamaa taatu. Tokko yookaan akka nama bakkee hojjetu warra seera ala ta'e hojjetu birrii guddaadhaan ni hojjettanii lammaffaa immoo seera qabeessas miti jechuudha. Seera ala taatanii jirtu. Ituu gatii seera qabeessaan hojjechaa jirtanii yoo isin dhukkubsattan illee mana yaalaaf isin rakkisaa inshuraansii hin qabdanii kanaaf qorichuma argani manuma keessatti isinii kennanii lubbuu keessan dhabuu dandeessu. Kanaaf adaraa wanta isiniin jedhu eejensii Itoophiyaa toon taane iddoo deemtan biyya Arabaa Qaataaris haa ta'u Dubaayis haa ta'u biyya Arabaa sanarra eejensiin isin itti dhuftan maktabni sun seera qabeessa moo miti kan jedhu adda baafachuu qabdu jechuudha. Inni lammaffaa maal gochuu hin qabdanii gaafa isin dhukkubu na dhukkubeettanii gaafa himattan qoricha argan mana keessaa kun hin fayyada dhukkuba keef kana fudhu jedhanii gaafa isinitti laatamu liqimsuu qabdani. Maaliif yeroo baay'ee qorichi isaan namaa laatanii dhukkuba keessanii waan wal hin argine. Dhukkubni keenyas dhugaa jaratti waan hin fakkaannee fi maaliif waan lamatu jira. Ani nama ilkaan dhukkubsatuuf yerootti isaan qoricha gadameessaa laatan fa'itu jira. Kanaaf qoricha isaan harkaa fuutan sana maaliif fayyadattanii yoo dandeessan googilii gochuu. Yoo hin dandeessan ta'e immoo ituu ogeessi fayyaa nan ilaaliin ani qoricha akkasumaan hin fudhattanii diddanii hojii dhaabuu qabdu jechuudha. Kanaaf mana yaalaa dhaqxanii qoricha ogeessi isiniif barreesse fudhachuu qabdu. Lubbuu keessanii gadhaa jabaadhaan isiniin jedha. Adaraa sheer waliin jechaa immoo ijoollee warra hin qaqqabne qaqqabsiisan isiniin jedha. Nagaatti.